jaalatu. Ashama shama ashama sabni Oromoo tokkuma ashama shama ashama sabni Oromoo tokkuma akkam nagaa jirtu walloo kamisee raayyaa otoo siin argini sabni koo nagaa faayya bakka jirtanitti nagaa taasisanii jedha hordoftoota kee kabajamoo sagaleen kiyyaallee jechuudha mee ol fuudhee isinii hasa oo jirra jirtu ijoollummaadhaan sirba Sumaayyoo Muusaa dhaggeeffatan hawaasa bobaa ashama harka fuune akkam jirtu bakka jirtanitti nageenyi rabbii inni gurguddaan sin waliin haa jiraatu isin jedha nagaa rabbii keessa jira dhaamtu isin argine eebbifama hordoftoota kee kabajamoo har'a viidiyoo ajaa'ibaa tokko qabadee dhufeetiin jira nusi mattume sin dhageessisiisu muuziqaa ajaa'ibaadha artistii Saad Awwal viidiyoo isaadha ati nama jalqabaa uleedha shimalaani helikoophitarii inni qabatee ni agarta waa hedduu irraa hubatta gorsa ajaa'ibaa sii kenna waan irraa qabattu qabta obsaan na eeggadhu skip gootee bara hin darbin please hordoftoota kee kabajamoo isin reaaktii godhaa waan hunda reaaktii godhaa jechuudhaan namoota hedduu gara social media kanaa fiduudhaaf gara YouTube fiduudhaaf tattaaffii godhee interview isin godhu waa hunda wallahi na aarsitanii yookaan ijoollee walloodhaa gonkumoo har'a malee YouTube banadhaa isiniin jedhu interview isinan godhe isiniin jedhu yoo ofii keessanii dhuftan yeroo ajandaa wayii argame yeroo interview jechuudha garagaraa jechuudha godhamuu kan barbaachisu ta'e yoo dhuftan yoo dhufuu dhabdan dhadhabe kottaati YouTube banadhaa YouTube yeroo banattan sin agarsiisa chaanaala kee kana jala deemaa baradhaa akkasumas anillee isinitti hima isiniin jedhee nama meeqan gorse hayya tole ajandaa gara TikTok deemanii hillim jedhanii achi keessatti dhukkee walirraa kaasan achi mataan dhukkubeetii gala ammas walumaa galatti jechuudha gama YouTubetiin baay'ee takka seenaa jechuudha wala YouTubein laal TikTok irratti ni qubata beektanii seenaawwan garagaraa gorsa akkasumas waa hedduutu jira jechuudha kana jechuudha dalaguu ni dandeessan ni danda'animoo ijoollee babbaay'ee ijoollee hamtuu cimtuu meeqatu jira jechuudha ka akkasii sonfaan zim jedhaniiti osuma beekamtii jechuudha dandeettii addaadhaa osuma qabaniiti zim jedhaniituma taa'an jechuudha walumaa galatti jechuudha amma wanni isinin jechuu barbaadu akkasumas turmee waan akkasinitti himaa yoon ani reaaktii godhe hattuus namaan jettan baalagees namaan jettan maaliif nama abaartan dhiiroo maaliif nama abaartan akka kanatti mee ani tokkicha walloo keessan kana reaaktii yeroo isiniif dalagu hayyee jettanii marhaba welcome jettaniiti nasimatuudha moo gara galtanii ati hattuudha ati kijibduudha ati maaliidha yashaaza yaa walad dhiisaa yaake of course suutaanii barattan haala social media suutaanii isin barsiisa yoo inni beeku dhabdan social media kiyya chaanaala kiyya profailii jala tuqaati jala seenaa playlistii jechuudha jala barnoota YouTube barnoota maalii barnoota hedduutu jira jechuudha ni bara akkaataa viidiyoo bareechan akkaataa thumbnailitti tolchan akkaataa viidiyoo itti jechuudha gadi lakkisan akkaataa YouTube itti banatan hedduu isaanii waan isinirraa hafin jiru kana isiniif kaayatee jira achi dhajjala dhaxxanii baratuu ni dandeessan akkasumas anaa reaaktii jechuudha artistoota walloodhaa jechuudha muraasa tana abbaa lama mosadii inni gadi itti dhiise galeewu hin jiranii zeenuu eenyuti sii tokko kadawweedha zeenuu maabummaa sunillee intervii gara ETV afaan Oromoo san godheetii jira kana isallee isiniif dhiyeessa inshallah ta'ee kadhaa turtiin yeroo muraasa keessatti jechuudha kanaafuu ana intervii godhu kana na abaartan garagaltanii akka jechuudha itti dhiisuu barbaaddan moo mee maal barbaaddan mee warra itti fufi jettan komentii barreessaa komentii keessa isinii deebisee achi booda keessanillee wal dubbisuu ni dandeenya jechuudha komentii keessan jalatti jechuudha namoota akkasiisan jechuudha haamilee namaaf ta'an sun hin argamu jechuudha namoonni garii immoo faayidaa social media keetii fi akkatti iyyitaa faayidaa maallaqaatii fi doolaaraa fi doolaaraa yaa walad doolaara akkamiin sii dhufu asirraa dhufulleen jechuudha sii laayikii 10 wayii gootu laayikii 5 laayikii 6 siu view kuma takka hin guunne doolaara irraa sii dhufa
obsa barbaachisaa walumaa galatti itti jabaannaa kan hojjejjebeessitanis kan jibbitanis kan mataa isin dhukkubus kan immoo na jaalattanis guddaa galatooma haga isin na jaalattanii ol sin jaalladha dhugaa. Thank you so much bakka jirtanitti nagaa rabbii keessa jiraadhaa isin jedha hamtuun isin hin argin. By the way amma jechuudha ajandaa keenyarra deebineeti turre barra ni beekta silaa waanan akka kanatti isinit iyyee jechuudha jechi isinit dubbatuuf jechuudha kabajamaa fi jaalala isinii qabu jechaadha jechuudha. Namoonni garii waa'ee walloo malee hin haasoftu waa'ee walloo malee reaaktii walloo malee hin daladdu maal naan jedhan jechuudha. Mee torra mee uummatuma keenya kana xiqqoo haga tokko of haa baratanii hagaan anillee xiqqoo baradhe kana haa baratanii jedheetii jedheene uummata jechuudha ofirraa akkasanitti ofirraa gatteessi jechuudha. Uummata keenya Oromiyaa jechuudha. Kanaafuu tuni tana fakkaatti gara artistii Sayyid walitti deebina jechuudha. Akkuma dhiyengata viidiyoo isin waraabee kana namoota hedduu qabsoo yeroo sana dhufe jijjiirama yeroo sana suuraa FB isaa jala godhatan poostii baay'eetu jira. Kanaaf artistoota Oromoo waliin akka qaanqee shawwame hedduu isaanii jechuudha itti qaata farii aroosa sababa aroosa saniitiin jechuudha umarratti jiraatu mallee finfinnee kaleessa isaa akkasuma immoo istuudiyoo achitti dhaqeetuma yeroo muraasa keessatti jechuudha viidiyoo ajaa'ibaa jechuudha osoo hin turre bifa addaatiin kwaalitii ajaa'ibaa tokko isinii qabadheetii dhufaatiin jira haga jechuudha qabadheetii dhufaatii jiru walii ibsaatii sheer godhaatii waliif jechuudha raabsaa ni dhufa jechuudha jechuudha hamileedhaan akka eegdaniif jechuudha innillee dhaamateetii jira jechuudha. Kanaafuu na eegaa turtii jechuudha turtii muraasa booda walitti gadi ba'uuf jirra ni jirra bullee barii arguuf garaa nu bal'isee yaa waa irraafachuu Yawa irraafachuu gara artistii Haacaaluu Hundeessaatti imalee jira amma akkasuma immoo inni illee jechuudha yaadannoon isaadha. Aarii na godha maal walumaa galatti na eegaadhaa kan jedheenyi jechuudha. Dhagaa narratti reebanii mana dhagaadhaan sirbii sun gaafa sirbitu akka nama iddoo biraadha dhufee sirba takka gallakkisee ture bara akkam jedhee sirbichisaadha. Gadillee maal lakkisee jechuudha gara TikTokiitiin akkas gadi lakkiseetu jira qulleetoo gara maal koo bahu dagalee kadheeraa akkam jedhe sa'a warra faddani walla gara akkam qabdaa kan obsee taa'u jedheeti irra deddeetii jira ani jechuudha sirba baay'ee hin dhaggeeffadhu dhugaa jechuudha walumaa galatti garuu laakiin immoo sirba ijoollee teenyaa tana ka qabsoodhaa kana faayee jechuudha ni dhaggeeffadha. Kanaafuu jechuudha sirba adda addaa kana guddoo hin qabanne jechuudha guddoo hin dhaggeeffadhu. Telefoona kee keessa olaantaa nama sirbii hin jedhu jechuudha. Nama jechuudha sirbii an dhaggeeffadhu sirba kana qabsoodhaa jechuudha yeroo jechuudha sagantaa wayifaa akkasaniifaa dhaggeeffadha malee sirballee baay'ee hin dhaggeeffadhu. Kanaafuu saniirraa kan ka'e sirba sanillee mataatti hin qabatinidha isin jedha hordoftoota kiyyaa. Walumaa galatti yeroo muraasa booda waa'ee bareedinaa gootummaadhaan qabaman guddaan sa'aat awwal kota jennaan sheera irra godha bakkuma inni jirutti jechuudha sheera irra godha dafa akka dafeetii dhufu hordoftoota kiyya kabajamu kanuu isinitti himuu dhufee nagaan jiraadha haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii.